Akkam jirtu maatii YouTube har'a aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Maqaan aappii kanaas Canva kan jedhamudha jechaadha. Faayidaan aappii kanaas intiroowwan garaagaraa akkasumas tambiliiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf kan nu fayyadudha jechaadha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Tambilii hojjechuudhaafis steepiin jalqabaa mallattoo sarchii sanatti buutuu jechaadha. Achirrattis YouTube tambilaals jettaniitu sarchii gootu jechaadha. Kan YouTube'dhaaf ta'u YouTube tambilaals jettanii guutuu dandeessu, kan TikTok'dhaaf ta'u TikTok tambilaals jettanii illee guutuu ni dandeessu jechaadha. Haaluma kanaan tambiliiwwan babbareedoo YouTube'dhaaf ta'anii isiniif qabatee dhiyaataa jechaadha. Aappiin Canva kunis sana booddee tambilii viidiyoo keessanii wajjin wal qabatu kana keessaa filattu jechaadha. Amma fakkeenyaaf tambilii tokko hojjedhee isinitti agarsiisa. Kan aappii Canva kana wajjin wal qabatu na waliin tura. Yoo amma fakkeenyaaf tambilii kanaan hojjechuu yoo ani barbaade tambilichatti tuqaa sana booddee haala kanaan naaf fidaa jechaadha. How to design kan jedhu sana free kan jedhu tambilaals kan jedhu kanaan xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru sana hundumasaa gara dizaayinii isin barbaadaniitti jijjiirrachuu ni dandeessu jechaadha. Hojjedhee fixeen isinitti agarsiisaa na waliin tura. Argaa jirtanii barreeffama how to design kan jedhu gara aappii tambilaals hojjechuuf kan jedhutti jijjiireen jira jechaadha. Akkuma argaa jirtanii free kan jedhu gara jecha si gargaaru jedhutti deebiseen jira. Aappiin kun faayidaa guddaa qaba jedhee yaada. Isinis buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Koomaan amma isiniif kaasee ture liinkii isaa viidiyoo koo kana jalatti argachuu dandeessu. Akkasumas teelegiraamii koo jalatti illee liinkii isaa isiniif hanqaa buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechaadha. Amma hunda isaa xumureen jira jechaadha. Amma jechicha gaafa hunda isaa isinii dubbisu aappii tambilii hojjechuuf si gargaaru edheetu sana booddee aappichis Canva kan jedhamudha jechaadha. Haala kanaan aappii kanatti fayyadamuun tambiliiwwan garaagaraa babbareedoo ta'anii hojjetachuu dandeessu jechaadha. Amma seef gochaan jira jechaadha. Steeppiin amma isinitti agarsiise sana eeddaniitu gara seef galaariitti eebbifattu jechaadha. Akkuma amma argaa jirtanii akkuma boksii sana keessatti argaa jirtanii saved to gallery jira. Amma gara galaariitti isin geessee footoo kana yookaan tambilii kana isinitti agarsiisaa jechaadha. Akkuma argaa jirtanii tambilii kana gallery keessan jala haala kanaan argachuu dandeessu jechaadha. Karaa salphaa aappii kanatti fayyadamtanii tambilii babbareedoo hojjechuu dandeessu jechaadha.